Hordoftoota chaanaalii Laliistuu nagaa Faraarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootti galata Waaqayyo. Har'a waan tokko waliin ilaalla. Wanta na fayyade keessaa isa tokko isa guddaa jechuudha. Wajjiniin ilaalla, na wajjiniin tura. Wantoota na fayyade keessaa rifeensa dheeressuutti, laaffisuutti, wanta hunda gochuu irratti wanta na fayyade keessaa isa tokko. Akkuma hin jedhee wanta baay'een fayyadama isiniin jedhana. Wantoota na fayyade keessaa immoo isa tokko. Wajjiniin ilaalla jechuudha. Kun olii beeraadha. Waan hunda qopheeffadheera nan hojjetadha jechuudha. Na wajjiniin tura akkamiin akka hojjennus. Kana goonee irraa gatuu qabna kana jechuudha. Kana booddee akkas godhanna. Wanta baay'ee fayyadu jechuudha. Kun baay'ee adda namoonni argattan fayyadama. Fayyaa isaa argattan fayyadama. Warri fayyaa isaa hin arganne immoo jeelii isaa bitadhaa jechuudha. Jeeliin isaa jira waan ta'eedhaaf. Suupparmaarkettiidhaa bitadhaan isiniin jedha. Baay'ee tokko gaariidha. Rifeensa koo keessaa kun hafee hin beeku. Zayitii wajjin illee nan hojjetadha waan ta'eedhaaf haala kanaan hojjetadha jechuudha. An harkaaniin hojjetadha, mala kana fayyadameen hojjetadha. Dhimmi maashinii isin cannaqu hin jiru, baay'ee na mijataa jechuudha. Qodaa bunaa akka kana qopheeffadhe akkasittiin hojjetadha jechuudha. Na wajjiniin tura. Sirriitti hojjeta qeensi. Harkaaniin hojjetadha haala kanaan jechuudha. Na wajjiniin tura. Baay'ee fayyada. Baay'ee tokko. Wanta na fayyade keessaa isa tokko isa guddaadha kuni. Argitanii? Baay'ee bareeda. Asumaan maal akkamitti godhu? Walumaan ilaalla jechuudha. Baay'ee tokko fayyada olii beera. Bichaa kan argattanii utuu seeraan fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Baay'ee tokko rifeensa dheeressuutti, laaffisuutti, bifa rifeensaa bareechuutti. Rifeensa sirriitti bareechan, gurraachessa sirriitti bareecha, bifa rifeensaa illee addatti bareecha. Ilaala waan inni namatti ta'u. Kana fakkaata jechuudha. Wantoota ittiin naqadhu qopheeffadheera. Kuni urgoodha jechuudha. Urgoodha maankaa nyaata lamadha. Urgoo beektu hundumti keessanuu labanii jechuudha. Urgoodha maankaa lama qopheeffadhe ittiin naqadha jechuudha. Itti naqadha. Kun immoo zayitii aamilaadha jechuudha. Aamilaa kana keessaan dabarse. Zayitii aamilaadha. Xiqqoo isheen itti godhadha jechuudha. Kun immoo vaaziliiniidha jechuudha. Ittiin dabaladha. Baay'ee keessan jiru waan ta'eef xiqqoon itti dabaladhaan. Nagaa dibadhees waan hin jiruuf hin barbaachisu. Kanan barbaachisu. Kokonaatiidha. Kokonaatiin kun na jalaa qorree jira waan ta'eef ittiin dabalu. Kanuma biraa qabamtu dabalachuu dandeessu. Anatti illee ittiin dabala. Xiqqoo ishee. Kuni bishaan ruuzii ture ittiin dabaladha. Kun immoo zayituuniidha jechuudha. Oyiboyin zayituunii hundumti keessan beektu hunda isaaniitti dabaladha. Anatu kanatti naqe. Amma haala kanaanii inaan sochoosadha. Itti daddabaladhee jira wanta na barbaachisu. Sirriitti wal nyaachistu jechuudha.
Egaa akkasitti kan nyaachistanii booddee gara dibachuutti seennaa. Akkasitti kan nyaatee booddee gara dibachuu keenyatti seennaa waan ta'eef nu wajjiniin tura. Kana fakkaata. Maankaa osoo hin taane harkaan sirriitti nyaachifama kuni. Argitanii? Wanta inni fakkaatu. Amma gara dibachuutti seena jechuudha. Bakka lamatti qoodadhee gara dibachuutti seena. Wajjiniin tura. Akkam isin hin baddallee fi fooxaa akkasitti ofirra gochuu dandeessu amma dhiqattanitti. Amma gara dibachuutti seenaa Bismillah Qudus qabbaan maaf qulqulluuti. Argitanii? Haala kanaan mataa goonee dibannaa jechuudha. Erga dibannee booddee immoo masaajii goonaa. Wanta baay'ee gaariidha. Harka koorra ilaalaa kana. Haala kanaan sa'aatii 2 sa'aatii 1 walakkaa hanga sa'aatii 2tti hin tursan jechuudha. Bilbilli koo guutee kan jedhee na cannaqa. Haala kanaan hin tursa jechuudha. Sirriitti nyaachisuu qabdu. Keessoo isaa. Haala kanaan masaajii gochuu qabdu jechuudha. Baay'ee tokko addaan isiniin jedha dhugaa. Sirriitti masaajii gochuu qabdu sirriitti jechuudha. Sirriitti masaajii gochuu qabdu. Haala kanaan sagar tokko dibaan jira jechuudha. Sana eeggan xumuree masaajii godhe. Argitanii? Haala kanaan jechuudha. Sirriitti dibdu. Masaajii sirriitti gochuu qabdu. Sirriitti jechuudha. Caafii isaallee sirriitti dibachuu qabdu. Haala kanaan haala kanaanii dibadhee xumureera jechuudha. Amma masaajii sirriitti godhee xumureera. Nan ukkaamsaa jechuudha. Eeggan xumuree booddee nan shaffana jechuudha. Inni hordoftoota kiyya haala kanaan sa'aatii 1 walakkaa hanga sa'aatii 2tti tursa.
sana booddeen ofirraa miiccadha jechuudha. Viidiyoon koo har'aa isa kana fakkaata. Baay'ee tokko wanta fayyadudha. Wantuma isin bira jiruun haala salphaadhaan fayyadamaan isiniin jira. Baay'ee tokko fayyada. Waanuma rifeensa fayyada jedhamu wanta biraa qabdanu fayyadamaa rifeensa keessaniif baay'ee gaariidhaan isiniin jira. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deemnu turtii gaarii nagaan tura. Waaqayyo isin faana ta'u jedha.